jaartii jinni rakkoo hamaa keessa galteerti wallaahi rakkoo si keessa akka sabaa taasuun dirqama keessa jaartii jinni as deebii meemee akkam jirta ifama guddaa edabee lama qabna turre jara diggoo wajjinii bakka kitaabaa bullee anu achi yun turre narra feet bilbila qabadhee narra feet har'a galgala goonu yaa inshallah ani siraalee hin deebi'u barbaadu tokko kale jaartiin jinni haala nama gaddisiisuun natti boosse naa bilbiltee keessaa waliin haasofnee jirra rabbii jedhaa fi ummanni oromoo na baraaraa rakkoo hamaa keessan jira na baraaraa akka sabaatti ani intala keessanii akka sabaatti na baraaraa rakkoo guddaan narra ga'aa jira gaafan itti seenu waan itti seeneef kan qabaa amma immoo na ajjeesuuf deemaa jiru immoo mee maal jettaati mee dubbadhu mee naan galleeyyuu haasaan qeqaleessa jaartii jinni gifti halo dagama sagale dagama dubbad ate akka jette dhugaadha inshallah isin rabbiitiin baqa sheekotaan arra walii galgala onni akka jettisanii prograama qabi asoo wayyuu galgala yani fatwaasii godhanii jennaani amma sheekoliin yoo fatwaasii godhanii maal yani naan galle wallaahi fatwaa san ta'ini dawoo masaatiin barbaada malee fatwaa nama midhaan halli akkasii kaanu barbaadde ati itti bootte yani haala simmiineen fatwaasii godhamee jennaan jinnii kanarraa baatee jiraachuu barbaadde Ala ani asirratti wantan jedhuni namoonni tokko tarii waa biraatti fudhachuu danda'u garuu mootuu wantan siin jedhu ilmi namaa erga ilma namaa ta'ee hin dogongora. Dogongora sanarraa immoo of yaadatee deebi'uun immoo namummaadha. Beekumsaani. Kanaafuu ani amma sirra deebi'u wantan siin jedhu dogongorti beektee deebi'uu keetti jabaadhu nuti si wajjin jirra abshir siin jedha. Jaagatti gosa galatoomii mobe akkuma sinji amma fatwaa qofasoon wayyeen dhaga'u miti inna gaama wanta sittimu wannan sittimu situ salaata yeroo jinni kana wal argitu salaataan jirtu miti mobe amma nara isi hamu badisa kan ko qofana yaati isi habilla ala la yeroo jinni kana wal argitu salaataan jirtu miti sin jide hay maalan fatwaanan beeka mammate otu sagadde jette amma fatwaa dibbata kana fidani bar fatwaa son teen amma dawo baka isanra ala jamii irraachitti bo fahmtalay أما الفتوى وآيات القرآن والصلاة كلها موجودة يعني بس ما أقدر بس أنا دحين ما أبغى أحد يضرني فهمت علي؟ سياسفر الراجل لا جارسي كي سياسفر الراجل يوتي بوجك إيسا سنتيني قالت لي مقربتي ولينا ماتي وجأسي بريتنا مبارك ما أسوأ صنتين أنا ما أسوأ في متي قنين بفدق إيسا قلقلة سرتي وما توجهها سوين الرنجرو jechuun egaa meemee galgala sheekolii si waamne yookiin si geesse fatwaa maa wanti jarri jedhan hin jiru jedhaniiru jarri rabbitti toobadhu jinni irraa ilmoo dhaluun hin ta'u addaan baatu maali kanasii kaani أنا أصلاً تاني لا الحمزة ما لانجين بيتا حمزانو وفي كتابات جرا جد وغير كتابات جرا سيف قاله كتابات جرا طريقة علاج جرا خرا دواء وصوات التسمين أكنا حمزة شيء جابر مهني يا حمزة شيء جابر لو فين هاسين إني كتابات جراتي لينك سيفين إرجع
akkaataa xariiqatti ittirraa fayyiftuu je ammas mukaa jiraa jaa namni biraallee muka tokko jira minaamin naan jaanii jiran amma kana uummanni keenya yoo beekanii beekumsa isaanii narraa dhoofachuu osoo hin ta'in sirrumatti naa himanii karaa waan sanarraa dhibbaa dhibbatti itti fagaadhu ambirriidhaaf jedheetin seenee na ambirriif jedheetin seenee ammaan kan sodaadhu isa osoo hin ta'in qaallitti gartee wal siif galaa jira. Ati gaafatti seentu birrii jetteetti seentee? Halo. Ishi maallaqa irraa fudhattaa moo ishee fayyadamteetta? Ara mubaarakatti natti tuysiisanii nama wajjinii. Maa nama wajjinii miti maali? Wallaahi tokkumaa siin jaara erga maallaqaa jetteetti galte maallaqicha immoo milkoofteettaa. Naam. Maashaallah maallaqa garuu maallaqichi immoo hin taa'amu hin ta'u isa jedhus sheekolii gaafadhu. Tamam kalaas taate. Dhageesse maallaqni irraa fayyadamu ni ta'amoo hin ta'u isa jedhu sheekolii itti gaafannaa meeshaallah. Qabeenyi Munaa garaa si beekaa isaanii jedha Mahammad. Mahammad qabtu. Munaa si beekaa jedha Mahammad. Galchuu? Maammee kottu gadi bee gargaaraanii. anamma sirraayin bahaa ati kafee ta'e seensisee haasofsiisee yoo barbaadde alaa kullaaletti gargara sheekota naannootti haalli jiru ni haasofne ishii. Inshaallah rabbiin falasiif haa kaa'u. Ani maqaa kee jijjiirtu qofa maqaa kee jijjiiradha. Jaartii jinni isa jedhudha. Muna jedhiti maqaa bareedaa isaatti deeffadha. Ishii galgala amma jaartii jinni yoo tettee dhufte sheekoliin yookiin si gargaaruu dhiisuu danda'u. Maammee. Oh, assalamu alaikum. Waalaikum assalaam. Mucaanii kijibdi diqqoon jedhin kijibni wayituu hin jiru. Ankalee eda sittiin haaseera. Maalan beeka wallaahi eda sittiin haaseera. Bilbilaanii. Aye. Wallaahi eda bilbilee fi gaafadhee jennaan nama wayin nabe tureyyuu. Shufeerii taaksii wayii Dubaayin keessa jiru. Eeshi. Qabee ittiin haasaa ture. Muna akkamii jedhee waa hunda ittiin haaseennaan. Wallaahi wabillaahi waan hin taane keessa galee jira. Sila maallaqaa jecha itti galee amma immoo akkuma ta'etti irraa na baraaraa jette. Okay, Saudi ese bakka kam jirta jedhee yaamu bee. Kunuma jirti. Maqaa TikTokii kana jaartii jinni jedhee isatu barreeffadhu jedheeni. Yoo namni isiin waan feete ajandaa feete haasofte mee ashii ammaan jedhu hinki jibdin jedhin jette yaamu bee. Saudi bakka jirtu mee nutti himate jaartii jinni. Obboleessa kee duraan dursa ani bakkaan fedhaa jiraadhu bakkaan fedhaa dhiisu maaliif baakgiraawundii kiyya siimuu takkin piraayiveetii kiyya siimuu kun dirqamaa miti. Siif galee? Baay piraayiveetii duuba kan keessirratti. No piraayiveetiidha. No piraayiveetii kiyya bakka kee ani amma fakkeenyaaf Oromoo guutumaa guututti amma warraas keessa jiranii eessa jiraattanii mana manatti naalawaan isaanii gaafadhee dhaqaa. Dirqamaa miti baakgiraawundii kiyya beeku yoo kana gargaartu ta'e na gargaartu taana kijibaa. جرت لال بكينا تجرت مملكة العربية السعودية وفيهم مكان شيطان بكا بتشون دن دين تجرا أتي كيس لال أمتا أسكيس واري السمالية تأمل لال أنا مسر السبيك واتنا دقاتو دن ديتا تيجي لي برا بكا تجرت اللين بيكا ولو ما قال درستيو برا رمو بربادي شيطان آمنا ما بوتو كيس يا يو دقا شيطان اللي كسيكا بوتاتي توكو جي ميا سر مقا كان جيري تقلقلا كجتت كوتو bakka siyaa fi baakgiraawundii kan keenuu bareechessi hima amma gahee dhaabadhu dubbii bu'uureessu edda. Ani haqiiqatan waa'ee ati waan haasawtu kanallee hin beeku baakgiraawundii kiyyani abbaa feete beekee dhiise alhamdulillahi rabbil aalamiin hangaarraan tana haqa namaa nyaannee goddaatii namaa kan hin goddees hin qabu haasawte dhiise I don't care maaliif sooshaal miidiyaa gisee kanarra dhufu namni na jaalataa takkin immoo namni na jibbaa jeetii miti. Dhugaadha namni na beeka yaa na beeku ni danda'a. Sanumaafuu ati amma wakiila taatee dubbii booreessee dhiiftee I don't care. Alaa kullaan gargaarsa maallaqaa miti bara. Gargaarsa ennaa gargaarsa.
gargaarsa maallaqaa Gargaarsa dogongora ishee dabarsaa turte yaadattee uummata Oromoos dhiifama gaafattee akkasuma uummata amantaa musliimaa hordofuun akkasitti dhiifama gaafattee gargaarsa islaamummaa isin gaafatte malee gargaarsa oromummaa isin gaafatte malee gargaarsa maallaqaa isin hin gaafanne. laali bar mube gizee namni fatwaa godhee fi gaafii namni gaafatu dheengadda Hamza Sheikh Jabir waa'ee shayxaana kana sirritti beeka jee gizee namni gaafate baakgiraawundii keen piraayiveetii kiyyeen dubbadhuu jedhu akkami gargaarsa ummanni islaamaa gargaarsa godhaaf amma diini makana yoo itti himna jedhan waa'ee diini waa'ee islaamummaa اوكي nama اتي معترضه يچودا معترضاتي jechuun ati warra yoon ani rafirraa dubbadhee dirqama zirzir godhee minzir godhee riileeshinshiippii xiyyaa akkaataan gunyinatii itti godhe guutuutu hin dubbachuu qabdaadha. Yoo kana hin taane dhaabbadhu dhiifama naa godha dhaabbadhu yoo kana hin taane السلام عليكم wantiidha. محمد yoo waa himatan Muhammad, diiniin Muhammad. keenya fatabayyanu je adda baafatan malee nama himuun hin danda'u aslan ati yoo waan rakkina kiyya kana rakkina keessa na baasa alhamdulillah an namni takka na bira taa'ee takka ati akhlaaqan qabdu namni naan jeen jiruan takka kanaan jeen jiru awwal marra si qofa kanin arge wallahi laazim si qofa ol bahaneeti saa ta'u ol baanes qullaa deemuu caalaa ni jira haasa'uun maal faayidaa qaba akhlaaqni qullaa deemuu caalaa وليس خيا خوني انا في ربي مو اول لون دفني دفا مناغد محمد محمد دقيقة كسيمي Muhammad dhiifa qaba Muhammad amma koo gargaarsa diina keessa هذا دقيقة maallaqa naa kennaa jedhe. دقيقة Maallaqa amma naa isiin kennaa isiin jedhe. wanni talabatte Karaa keessaa na baasaa jette. isiin bar maallaq awoo maallaqan talabanne micaan tun gargaarsa Namatu talabatte itti nagalchee jettee amma hin deettin. Iccitii baasuu deemti hadha. Namatu itti nagalchee wante wallaahi al'aazima kannaa jetteedha. Mube Namatu itti nagalchee jette. Dubartiidha jala keenya. Mube. Asabarruufi. mubee dhagee akka gootuun siima sheekottiidhaan sheekottii fidii fi sheekottiin meediyaa irratti haasoytee gara jalaatti nama haa gootuufi akkasin lafaa qabsiiftu. Bakka akkasii wayyuu. Akkasi dhiisi amma dubbii jalaalaaquu fi dubbii amma haasa'uu miti sheekottii waliin haasoytee fala godhanii lafattiis akkasin nama haa godhaniif. Namni asis ni jira. ناجي دوت كجلتهم أولين جي علمي أبدان الرا حران أجرسيسان جي يوم بدي خيّت خاتوتي أن إيفا من أقوله هم تو هاتو تلتو هاتو أنا خيس جراتو لجيسة ترى ما فو أنا محمد سنجتن خنا والله وقسما بالله قرآنك خدا أنت كأمري خيّتي ساجرين بيهو ما قايساتهم بيهو على كل حال تبى يو مبي أن كان رفو يوته نمو الجورته إيه خونيس ياده خنا ركن خونيس ياده خنا كن نركنوته دبين قناش هنيوما خراج عندما قدي مديرج كانوا ما فو أني أما نخ يجرا عنجا قرته نمني دللي سنتاء لو قاعدة خدوب بتوني جرا صوب خجوني جرميها يوم قرته أم بدي الميدان وان كانت أربعون دوات أربعون بدي يو خطوته أن يفهم من قافر أمة أورمو إسين اللي انقافر وخلاص انتهينا مو بيوان نقلت تفقلتهم No badin ka لا اللي مني ثي أما كنا قلنا بقى قرقلا mube amma isin jirtu beeka. قرقلا سيو عامل فانقول مقبو وتشوفي كم بدنا بتشوف كمنا بدنا بتشوف مالك أنا من الجنس طلبته مالك أنا طلبته وانا سي طلبته أك علميتي